Ani kan ture Maqalee Yuunivarsiitiidha. Maqaleen Yuunivarsiitii guddaadha. Haa ta'u biyya Tigraay biyya Maqaleetti namni barataa wayita jedhan immoo deemsuyyuu maqammaanuu sodaadha. Jedha kunuun maqaanuu sodaadha. Kanaaf haga tokko sodaan jira. Haa jiraatu malee achi dhaquun carraadha. Muuxannoon achitti argattan fa'aa maal fakkaata? Wallaahi muuxannoon achitti argadhe jireenya kiyya har'aa kana bu'uura guddatu isa. Ijoolleen sassalaachiftuu fi namni salaatu kuni baay'ee qaraatis bareedaan qabu. Quraanas akkuma caccabsaatuma akka qaraanii wanna jedhanii salaachisee jennaan bakka ante nu mitaasabbidu jedhan sana booda argan waan jiru argan achi booda salaachisi. Akkamitti namni ofii isaatii lafaa ka'ee ka qaamni ispoonsora isa godhu qaamni isa bira dhaabatu tokko hin jirre lafa ka'ee fikiraa kana yeroo sanitti fikiraan akkana baay'ee baratamaa miti waan haaraa fidan jedhu wayii inatti mul'ata waan ammas hin jettan irraa yaadadheeti. Mana barumsaa madarsaa Sheekh Abdul Wahaab jedhamu hoogganaa turtan. Madrasaan sun teessan moo teessanii miti? Madrasaan tiyya. Sababa hamma tokko xiqqoo naa ifte hamma tokko xiqqoo baradhe barnoonni amaanaadha. Beekumsi amaanaadha. Beekaa taatee haateettuufi miti ka baratteef amaanaadha. Waan si bira jiru san geessuu qabdu. Waan si bira jiru saniin rakkoo furuu qabdu. Waan beektu saniin immoo tajaajila kennuu qabdu. Yoo tajaajila hin kennin beekaa ta'uun keetu hin beekamu. Bu'aas hin qabu. Cuunfaan hayaata keessanii, cuunfaan jireenya keessanii keessatti barumsi guddaan isin fudhattanii fi barumsi guddaan isin sammuu keessan keessa jirullee haa ta'u mee muuxannoo yeroo dheeraa kanarraa akkasuma muuxannoo bu'aa bahii qabu muuxannoo bakka adda addaa keessa tajaajiluu qabu kana keessatti maal argattan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya ammas sagantaa keenya poodkaastii gaarii poodkaastii namoota dandeettii qaban dhiyeessuun walitti deebinee jirra. Poodkaastii keenya har'aatiin wantoota muuxannoo namaa kennuu danda'an namni hundu hattan dhuunfaarraa hanga dhaabbilee mootummaa fi hanga dhaabbilee mootummaatti qabxii namni hundi irraa duroomuu dandeenye irratti bal'isnee haasofna. Akkasumas hawaasni bal'aan bakka irraa fayyadamuu danda'u irratti yaada bal'aa kaasnaa hanga dhumaatti nu hordofaa waan baay'ee barattanii. Ustaaz assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nooyidaan. Maashaallah. Har'a maaduriin kiyya guddaadha. Maaduriitti sun seeniin waa isin gaggaafadha. Wantoonni isin gaggaafadhu keessaa gariin dhuunfaadha. Mee dursa maqaa keessan irraa eegallu. Maqaan kiyya Abdul Wahaab Jailaan Kaliil jedhama. Hayyee dhuunfatti wantoota baay'ee walirraa beekuu dandeenya. Akka waliigalaatti bakka muuxannoon itti argamu baay'ee turtanii jirtanii. Arriin caafii tanaan jirtuun akka hin baate osoo arriin takkasinitti hin bahin. Moo uumama jenneti kee? Ani itti manatti baate arge. Diqqeennumaan natti baate. Umrii maa daa'imummaati. Akka mallattooti. Tanumaan beekamaa iyyuu. Mucaa asirraa arrii qabu san jedhama. Akkasitti beekama. Uumama jechuudha. Ufumarratti argee garuu umrii ijoollummaa irratti. Yeroo garigarii pirootokool fakkaata waan garigarii. Miti uumamni garigarii. Arriin bareedina inshaallah. Anillee waggaa dheeraa dura ima beekaa wayita arriin biraallee hin jirrellee jechuudha. Hayyee maaduriin kennarraa waan baay'eef jira hamma tasaniif illee nu gargaaruu danda'a waan ta'eef akkam ture laayifiin haalli barumsaa zamana isin barattanitti haalli yuunivarsiitii keessatti akkam ture hooggansa irra turtan waan ta'eef. Yeroon barnoota kennaa yeroo dorgommiiti. Yeroo chaalenjiin garaagaraa akka biyyaattis akka hawaasaattis akka barataattis sirna barnootaa keessattis tureedha. Keessattuu dhaloonni yeroo san baratu dhaloota dorgomaadha. Waliiwwan innis hin dorgoma. Akkasuma immoo kaayyoo isaatii wajjin illee dhaloota dorgoma. Sirna yeroo saniitii fi
kaampaasiin isin irra turtan. Walitti dhufee waa wayii dhiibbaa isin irraan gahee moo isin fayyade? Ani kan ture Maqalee Yuunivarsiitiidha. Yeroo sanitti iddoon Maqaleen Yuunivarsiitii guddaadha. Haa ta'u biyya Tigraay biyya Maqaleetti namni barataa wayita jedhan immoo deemsuyyuu sodaa qaba. Maqammaanuu sodaadha. Jedha kun maqaanuu sodaadha. Kanaaf akka tokko sodaan jira. Haa jiraatu malee achi dhaquun carraadha. Maaliif ati waan hin beekne tokko barachuuf yeroo deemtu sodaadha. Wanni sirraa balleessa. Garuu ani akka dhalataa ilma Baalee tokkotti yeroo carraan Yuunivarsiitii Maqalee na gahu baay'ee yaaddoo ture. Cinqaa ture. Ani baay'ee olii gad deemee hin beeku. Yeroo duraatiif biyyarraa kan bahe jechuudha. Sababa barnootaatiin kan baheetiin hin jedhe. Inumayyuu maatiin baay'ee cinqamaatiin hin turan. Achi deemu keessaniif? Baay'ee cinqamaan. Carraan achi wayita na gahe jedhe. Achitti hoo akkaataa? Kan hagaardhaan yaadadhu anuma kana ani kophaa kiyya hin deemne Maqalee. Abbeeraan jiranii maatiin wal ta'anii bakka abbeeraan akka achi na fidu murteessanii Kadiir Galii beekamaadha. Akka ijoollee daa'imaa jechaadha. Nama silaa deemuu danda'u jechuudha. Nama taa'uu qabatanii achii na fidanii environmentii san laalanii isaanis akkasin na biraa deebi'a. So gara tokkoon sodaa ture jechuudha. Dhaqummaan kiyyaa sodaa ture. Garuu laayifiin achi dabarsine laayifii bareedaadha. Tokkoffaa biyyaan baas ta'u kaayyoof biyyaa baane barnootaaf biyyaa baane barachuu qabna wanni jedhu kun xiiqiin sitti seena. Lammaffaa immoo yeroo achi dhaynu chaalenjii jiru san akka chaalenjiin kun si fudhatee siin hin tarre of eeggannoo atis gootu jira. Akka ammootu barattoota musliimaatti jama'aan jira. Jama'aa sanitti akkuma dhayin enjooyin taane waan baay'ee daayirekshinii nuu kennaa ture. Gorsa bareedaa argatta. Namoota moodeela ta'an waa hundatti fakkeenya sii ta'an achitti argita. Barumsaanis amantiinis kaayyoo fuuldura tajaajila hawaasaatiif gootuuf beezii ture jechuudha. Achi dheetanii hagam achitti hoogganaa ta'uu keessan beekaa? Takkattiidhaan taatamoo bubbultanii taatamoo? Actually ani ammas yaadadha. Hooggansa jechuun namuma duratti bahuudha. Akka carraa ta'ee Daarfur bakki jennu jira. Doormiin nu gallu. Nama 24 galla. Achitti bakka gallutti salaataaf wayita salaanni gahu asitti salaatan jedhanii akkas gabbaaneetiin hin salaanna. Yeroo kana guyyaa tokko magriiba salaata magriiba assaggidnaan jedhee tokko achi na baase. Salaachise naan jedhe. Achi bahee salaachise. San dura ijoolleen sassalaachiftuu fi namni salaatu kuni baay'ee qaraatis bareedaan qabu. Quraanas akkuma caccabsaatuma qaqqaraanii wanna jedhanii. Salaachisee jennaan bakka ante nu mitaasabbidu jedhan sana booda argan waan jiru argan achi booda salaachisii suutuma suutaan gara duraatti as dhufte gara duraatti achi baate imaammaan jalqabuma hooggansa kanumatu imaama si godha kanumatu gara liidarshipiitti carraasii fidaa dhufa semisteera tokko erga baradhee booda semisteera lammaffaatti carraani jijjiirraa amiiraa maal kun ture amiira ta'e. Takkitti baruma jalqabaatti jechuudha. Gama duraatti amiira ta'e achi baay'ee semisteera lammaffaatti. Muuxannoon achitti argattan fa'aa maal fakkaata?
Wallahi muuxannoon achitti argadhe jireenya kiyya har'aa kana bu'uura guddatu isa. Tokkoffaa maalummaa amantii. Amantiin maanuu maalinni? Kaayyoon amantii maalinni? Gaheen akka nama tokkootitti barnoota amantii kana dhaamsa isaa bifa kamiin hojiirra itti oolchuu danda'a akka jedhu kana hedduu achitti kan argeetiin hin jedhe. Keessattuu gahee ustaazni kennaa Kaamil Shamsuu taphataatiin hin ture. Obboleeyyan isaatiin wajjin. Wanni tokko turtanii achitti? Yuunivarsiitii tokko. Yeroo ji'oota muraasa wahiitiif illee ta'u jalatti wajji turre. Waggaa tokko keessatti jechaadha. Haa ta'uuti akka moodeela tokkotti nama fudhanna ture jechaadha yeroo sanitti. Waa hedduurraa qabsiifne. Gaayidaansiin liidarship staayiliin isaa yeroo sanitti haalli inni itti ture bareedaa ture. Akka waliigalaatti jama'an aktiif ture. Baay'ee aktiiviidha. Barnoota irratti aktiiviidha. Waliin jireenya tokkummaa irratti sagantoota garaagaraa qopheessuu irratti si bocuu irratti carraa guddaadha. Yoo ufuma badde malee iddoo argatteerta, iddoo itti toluu dandeettu, iddoo itti yaaddu argitee jirta. Yeroo sanitti book review mara jira, kitaaba dubbistaa, kitaabban ati dubbistu immoo qajeelatti jiranii. Islamic books baay'ee kabarraan afaan barbaadeen Ingiliffaan, Amaariffaan afaan ati barbaaddu hin jira. Kitaabban barraa'ee jira. Kanaaf carraa waa dubbisuu qabda. Sagantoonni garaagaraa akka qophaa'an jiranii, sagantaan daawwaan jira, sagantaan marii garaagaraa jira. Kana keessatti ni hirmaatta. Asoo barnoota keessatti ni cimta. Amantii keessattis ni cimta. Waa hundarratti ammoo ibin hojii volontirizimii kilaasii keessatti, akaadamii keessatti, sochii yuunivarsiitiin godhu keessatti baay'ee hirmaata jamaan. Baay'ee hirmaata. Kanaaf beekamaadha jechaadha. Kun immoo carraa si jijjiiru boriif si qopheessa. Akkaatti liidarshiippii tajaajila hawaasaatti as dhuftu kan nu qopheesse yuunivarsiitii Maqaleeti jechuudha. Yeroo xiqqaa ta'eeti jalqaba qaraatii jalqabnu. Qaraatii nu qaraanu keessatti yeroo tokko dhuftanii turtan isin nu bira. Dhuftanii leenjii wayii nu kennitan. Leenjii wayii dhuftanii sila nuun maal akkanatti haasa'u maal jennee ajaa'ibnee nama lamaan dhuftanii yookaan yaadatan ta'e hommaa kanatti. Achi hanga har'a irra taa'ee wantoota sanii yaadadhee tilmaamu. Waan isin nama jettan kanaan walitti naa dhufe jechuudha. Akkamitti namni ofii isaatii lafaa ka'ee qaamni ispoonsora isa godhu qaamni isa bira dhaabatu tokko hin jirre lafa ka'ee fikiraa kana yeroo sanitti fikiraan akkanaa baay'ee baratamaa miti. Waan haaraa fidan jedhu wayii inatti mul'ata waan amma isin jettan irraa yaadadheeti. Wantoota isin godhaa turtan baay'ee dhuunfatti hin beekaa. Mana barumsaa madarsaa Sheekh Abdul Wahaab jedhamu hoogganaa turtan. Madarsaan sun teessan moo teessanii miti? Madrasaan tiyya. Tiyya jechuun kaayyoo kiyya madrasaa. Maqaan immoo tokko. Maqaan Sheekh Abdul Wahaab jedhamee. Sheekh Abdul Wahaab sayyida beekamaadha. Naannoo Agarfaatti nama seenaa bareedaati, nama amantiiti, nama hawaasaati, nama immoo kabajamaa hayyuu Rabbiin waa hunda kenneefi soo maqaa isaanii saniin kan moggaafamte madrasaa. Anis itti dhufeetiin hin jedhu immoo maqaa walitti galee. Akkuma hiriitti jechuudha carraa. Irra baay'een nama ammoo namni hin beekne madrasaa tiyyuma se'a. Maqaa waa walumatti galee actually tiyyuma. Yuunivarsiitii irraa wayita eebbifamee jedhee direct freshman akkuma eebbifamee fresh graduateedha. Dhufee wayita jedhe director ta'e. Nama akaadaamii ta'uu keessan isin gargaare jechuudha. Isin keessan moo akkamii yeroo sanitti moo waliin? Akaadaamiidha. Madrasaan maanuyyuu afaan Arabiitiin hanga kutaa 6 jira. Akkasuma immoo akaadaamii haga kutaa 6 jira. Keejirraa kaasee haga kutaa 6 jira. So wanni itti barbaadame lamaan walirratti maaneejii nama godhu barbaadan. Lamaan isaanii maaneejii nama godhu. Kanaaf hanga tokko nama kan diinis saayinsiis wal bira qabee liid godhuu danda'u barbaada keessa ani eebbifamee dhufe. Yeroo eebbifamee dhufu san
ofariin naa kenname akkaan waan san gaggeessu taasifame. Ani akka mudiira waliigalaatti kan tajaajilu daayirektarri akaadaamiin jira kan Arabiisiin jira. Ani kan waliigala mana barumsaa taatan hoogganee deema jechuudha. Mashaallah. Waan guddaa kaasuu dandeenya muuxannoo keessan irraallee erga madarsaa saniif akkas ta'een alattu sana booda eega sun ta'e booda sana hooggantanii geessan boodallee leekcharar yuunivarsiitii Madda taatanii waggaa dheeraaf tajaajilaa turtanii jamaa godina Baalee hoogganaa turtanii tireener taatanii dhaabbilee dhuunfaa fi adda addaa biroollee hanga dhaabbilee mootummaa hanga majlisaatti hoogganaa turtan waan quba qaburraa jechuu barbaadeeti. Wanni ani jedhu kunniin sababuma dhugaadha. Yaa'u ati gaafa barattu duratti baata. Gaafa baratte hin teettu. Beekumsi xiqqoon ati qabdu sun sinteessisu. Kanaaf iddoo hundattuu argamta. Asis dhayitaa yeroo dhayitu gaappii wayii argita. Roolii kee waa kontribuutu goota. Kanaaf dhayitee waa gumaacha wayii goota. Asitti sin goota. Asis si barbaadanii. Yoo laaltu ammoo rakkoo hawaasaati. Rakkoo hawaasaa kana furuuf ammoo uf kennita. Liidarri yeroo qabu uf kenna. Liidarri uf kennaadha. Dhufee koottu akkana godhiidhaan hin kadhatamu yeroo baay'ee. Bireek godha. Ofii dhaqaa. Gaappii argaa. Rakkoo argaa. Rakkoo kana osoo arguun dhiisu jedheet akkana gootanii baga dhufte jedhaniitu namnu achi tariisiin jedha wanni hin qabu. Malee hagan affeeranitti asuma taa'an jedhu. Hin jedhu. Jalqabatti wanni si affeeranuu hin jiru barata. Dhufte addunyaa keessa dhufteerta. Aqlii rabbi sii kenne, si barsiise, beekumsa sii kenne, carraa garaagaraa sii kennee jira. Maali kaatee eeyyitu? Qooda kee ofumaa qabatu. Qooda kee beekuu qabda, gahee kee beekuu qabda, humna kee beekuu qabda, waan tajaajiluu dandeettu, waan kennuu dandeettu, waan bu'aa buusuu dandeettu ofii keetii dursa of amansiiftee beekuu qabda. Erga beektee booda wanni ta'ettu immoo hin jiru. Itti seenuudha. Bifa kanaani kan amma iddoo adda addaatti an argamu carraa argaddes bifuma kana. Nama gorsuu dirqama kiyya ta'ee gorsa nama. Maaliif? Argee jira. Namni kun gorfamuu qaba. Dhaloota gorfamuu qaba. Kanaaf gorsaa ta'a. Dirqama dhaqee gorsaa ta'a jechuudha. Waan baduu argaa jira. Waan baduu itti argitu rakkoon furamuu qaba. Akkana godhanii osoo akkana godhanii jettee istiraatejii wayii kennita. Gaayidaansii kennita. Seentee jechaadha. Hooggansa achumaan seenta. Kanaaf carroonni baay'een kan irratti hirmaadhe sababa hamma tokko xiqqoo naa ifte. Hamma tokko xiqqoo baradhe. Barnoonni amaanaadha. Beekumsi amaanaadha. Beekaa taatee haateettuufii miti. Ka baratteef. Amaanaadha. Waan si bira jiru san geessuu qabdu. Waan si bira jiru saniin rakkoo furuu qabdu. Waan beektu saniin immoo tajaajila kennuu qabda. Yoo tajaajila hin kennin beekaa ta'uun keetu hin beekamu. Bu'aas hin qabu. Baratee namni taa'u bu'aa hin qabu. Maanaan qabu dhiisu malee kaa wal qixaati. Kanaaf baay'ee barachuu sana osoo hin ta'in hanga baratte saniin tajaajila kennuudha. Kanaaf liidarri yeroo kamuu anfaa'uun liidara jechuun tajaajilaa jecha yeroo kamuu sarvaantiidha. Hin tajaajila. Akka amma namni jedhu sana osoo hin ta'in hoogganaan tajaajilaadha. Akkas. Kontekstiin isaa ta'u. Hayyee mee waan hagammaa kaasnellee muraasumallee ta'u lafarratti yoo ilaalle nama waan guddaatu ture. Khulaasaan cuunfaan hayaata keessanii, cuunfaan jireenya keessanii keessatti barumsi guddaan isin fudhattanii fi wanti akka wannitti maal jedhama principality qabattanillee haa ta'u barumsi guddaan isin sammuu keessan keessa jirullee haa ta'u mee muuxannoo yeroo dheeraa kanarraa akkasuma muuxannoo bu'aa bahii qabu muuxannoo bakka adda addaa keessa tajaajiluu qabu kana keessatti maal argattan hayaata keessan guuturraa jechuudha. Hayaata waan baay'ee si barsiisa jiruun akka dhuunfaa keetiitti kaje yeroo jiraattu wanta itti barattu baay'eedha. Ani akka walii galaatti wanta ani baradhe alhayaat qasiir jechaa tana qajeela baradhe. Jiruun tun baay'ee gabaabduudha. Hanga nu yaadnu olitti gabaabduudha jechuun qajeelatti naa galee. Umrii gabaabduu jirtu tana keessatti ammoo
cinqamuu, yaaddahuu, rakkachuu, dhiphachuu hin qabdu. You have to be free. Bilisaan jiraachuu qabdaadha. Awwaaluma gabaabduu ta'uu kana akkamiin hubachuu dandeenya? Gabaabduu ta'uu kana akka itti hubattu laal wanti hundi definishinii barbaada. Definishinii jiruu tana na dhibe. Jiruu tana define godhuu na dhibe. Garana garagalchee wayita laal akka tokko naa dhufe horumlaan tokko. Sunumaa inni jireenya jechuun horumlaa gabaabduu yoo si ibsu ati walumaa gala jiruun ati jiraatteetiin dabarsitu guutuunis walitti qabamtee fakkeenya gabaabduudhaan guyyaa har'aa kana. Harri maal amma guyyaa? Sandee dilbata. Lafti bariitee dhiitiime aduun hin baati. Indiiti. Walumaa gara jirummaan teetuyyuu taatee amma waliin cinqamaa jirtu ta'atii waliin yaaddaa ta'atii itti karoorsaa jirtu ta'atii bu'aa bahii kaan godhaa jirtu tun aduu har'aa baatee dhiitu tana haganu. Akkamitti yoo jette ganama wayita lafti bariitu namni hundi aktiif ta'a. Hinkaa waa dalaga jedhaa waa achi dhaqa jedhaa maal jedhaa hin baha mana gabbaa. Gadi yaa'aa akka jiru mara. Yaa'ee fiffiiga. Gadi fiffiigee deemee kun achi waa walitti qaqqabee maal jedha. Zen hojjetaa miidhee dadhabuu eegalaa raahaa godhachiidhaa maalii godhadhaa. Aduu jalaa goraa. Koyi taa'aa. Cinqaa guyyaa sanarraa lasheedhaa dhufa. Hara babbaafachuu jalqabaa maal jedhaa. Eegasii immoo faayinaalaayiz godhutti deema. Aduun achi deemtuun faayinaalaayiz godhuu wantoota xumuruu dafnee haa xumurru aduun nutti dhiitee bara daddafaa xumuraa haa gallu gara manaa jedheen yoo aduun akkana gadi seentu namni hundi isaa gara manaa gala. Xaxxa jedhee. Xaxxa jedhee raawwata. Bakka jiruun ta'e tanuma jiru. Waggaan 70 kanumaa bara. Wanni biraan jiru. Waggaan 60 sii kennamu 100 sii kennamu. Akkuma tanuma akki biraan jirtu. Galee hin dhalattaa. Amal haayatu illaa ayyaam akkasuma. Hin dhalattaa hin guddattaa xiqqoon deddeemtaa dargaggummaa seentaa dargaggummaan raachi xiqqoon deddeemtaa ergasii hin fuutaa yookaan maal jettaa ni rumtii. Zen hojii seenaa hin deddeemaa umriin achi deemaa 50 gahee jedhanii 60 gahee jedhanii harka kennataa bakka maaltu jira haganuma bara. Tun leeseniin ani addunyaa kanarraa fudhee laalee an kana baradhe barnoonni guddaan an baradhe jiru isa kana. Gabaabbiin isaa kana. Gabaabbiin kana keessatti akkam godhanii itti ooluu danda'an? Gabaabbiin isaa waliin. Ati amma qo'ee jiruu tana. Amma ilaali nama kana. Lafti tun tiyya jedha. Lafa amma har'aati tiyya jettu tana. Kaleessa immoo abbootni kee tiyya jedhaa ture. Kiyya jedha. Akaakayyoo kiyya jedhaa ture. Naannoo biraa turte. San durallee nama biraatu kiyya jedhaa ture. Kiyyaan haguuginni jiru kan isaa ta'e malee. Kiyyaa wayitu hin jiru. Kaanuma itti taree kiyya jedha. Kunillee kiyya jedha. Waggaa 5 booda. Waan isaatii miti. Dhaloota 2 booda dhaloota 3 booda. Waan isaatii miti. Ka biraatiif kennite jechuudha. Asoo ni jiraatta amma addunyaa kana. Waluma jijjiiruudha jechuudha. Akkanuma waluma jijjiirtee akkuma guyyaan guyyatti kennu. Bakka jiruun gabaabduu jettuun qajeela sii galuu qabdi. Yeroon tun gabaabduudha. Erga gabaabduu taate ati maaliif cinqamta? Mee amma ati natti namtichi hin jiraata. Hin jiraataa? Qabeenya barbaada. Qabeenya hagamii barbaada? Likkii beekaalee. Hagamme. Namni hawwimaa yoo ta'e malee hagana barbaada jedhaan. Jechuun yuunitii biyya isaa yeroo itti ilaalan. Eeshii kenname. Miliyoona meeqa barbaada? Miliyoona 100 barbaadaa jennu. Miliyoona 100 barbaada. Maal godha? Maal godhama? Yookiin nyaata yookiin uffata. Eeshii. Achi boodoo nyaatee? Eegasii? Eegasii nama biraatu dhaalan du'aa jiruun gabaabduma wayiiti. Akkasuma baay'ee yoo baay'ate illee yoo afatee fi yoo manaan ijaarratee illee birri maanu homaan godhu. Wanni godhu maali? Si galeemi? Waa foonitti deebisa waa foonii fidafetti. Yoo ta'e illee waan fidu. Abbootii qabeenyaa jetta. Qabeenya kana
laal ittiin nyaatanii, ittiin bashannananii, ittiin jiraatanii ima jiraatanii miti. Umriin dabalee garuu yaa. Ima ittumaan jiraatanii miti. Ittiin bashannananii miti. Haga yoomii bashannan? Haguma xiqqoo. Guyyaa tokko san. Guyyaa matakkaattiisanii bara. Akkasuma jechuudha. Amma nama baay'ee dhaqi ilaali gaafadhu. Kun amma akkanatti namaan galuu bara. Nama bira dabarse osoo dhayitee gaafatte amma dulloome. Dulloomeetti niin jedhe. Mee waan bashannante san waan ittiin akkasii jiraatte san amma mee akkamiin laaltaa osoo ati jetteeni isatu sitti. Homaayii kan qabu. Nama baay'ee ka abbaa qabeenyaa ta'ee kasaaree harka kenneen agarree. Baay'ee. Nama baay'ee addunyaarra deemaa dhaqee abboo haa gahu jedhee taa'een agarre. Akhira sa'aadaan maal akka ta'e immoo inni isumaa galtee. Galtee bakka. Homaan jiran siin jedha. Baay'ee nyaannee, baay'ee deemnee, baay'ee uffannee, baay'ee yaabbannee homaan jiran siin jedha. Kanaaf lazzaan achii miti. Anka jedhu kana waliigalatti jiruun gabaabduu ta'uu akka leesanii tokkootitti wanti naa gale tokko san. Lammaffaa ilmi namaa namaaf jiraachuu qaba ka jedhu naa gale. Ilmi namaa ofiif jiraatuun gahaa miti ka jedhu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waytaa si uumee haala sii laaffisee waan garagaraa sii kennu kennaa garagaraa sii kennu ofii qofaaf akka itti fayyadamtuufi miti. Dabarsitee akka kennituuf barbaada Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Ilmi namaa bu'aa buusu dhala bu'aa buusu malee dhala akkanumaan ba'aa ta'ee taa'u akka hin ta'in naa gale. Of nyaachisuun namarraa of gahuun qofti gahaa miti jechuudha. Gahaa miti. Wanni ati qabdu sun yoo namaa hin kennin yoo namaan hin gahin hin bareedu. Mi'aan qabu. Kophaa kee ittiin bareeduu hin dandeettu. Nama wajjiin ittiin bareedda. Kanaaf namni uumaa akkanumaan ofii isaatii jiraatu ka ofii gahee qofa jiraatu deemu gammadu osoo hin ta'in dhaloota bu'aa buusu. Namaaf uumame. Kennuuf uumame. Fudhachuu qofa osoo hin ta'in kennuuf. Amma argachuu qofa miti. Argatuu walitti qabuu qofa osoo hin ta'in ati kennuuf uumamte. Wannummaan ati sochootuufu argachuu qofaaf kennuuf illee. Baratte. Waan argattu argattu waan si gahuuf inni isa yeroo booda silaa. Maatiin yoo nyaadhu siin jedhan hagam nyaattaa? Waan xiqqoo nyaattaa. Garuu maalinni haa kennituufi ka qabdu. Nama haa gayuuf. Baratte ka barattuuf haa barsiiftuufi. Sirra dabree achi bahuu qaba. Nama ta'uun gaafa san jechaadha. Ta'uun gaafa san. Isa kana. Inni biraa wanni guddaan ani baradhee addunyaan jiruun jiruma jechuun chaalenjii akka ta'e. Jiruma jechuun iyyuu qormaata akka ta'e. Kana qajeelatti bara. Laal yoo argatte qormaata. Yoo baratte qormaata. Ati yoo wallaalummaa keessa jiraattes qormaata. Yoo dhabdes qormaata. Yoo dhukkubsattes qormaatuma. Yoo fayyaa qabaattellee qormaatuma. Lachuu mokkortii jechuudha. Mokkortii. Amma namni waan pozitiivii qofatti hiika. Lakki. Argattu qormaata. Dhabduunillee qormaata. Akka itti waan san oolchitu fi eegasi yoo dhabdillee akka itti waan san dandeettu. Keessattuu yeroo hundaa ani Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wanabluukum bisharri wal khayri fitnatan jedha Allah subhaanahu wa ta'ala. Gaariinillee badaanillee lachuu siif qormaata jechuudha. Eegasi wa'ileena turja'uun. Wa'ileena turja'uun. Fataan nu biratti ilaalama jechuudha. Kun amma lesenii addunyaa guutuu laaltee gamana laaltee kanas sii gala jechuudha. Khayriinillee sharriinillee qormaata jechuudha. Qormaata. Isa kana. Inni biraa wanni naa gale. Ilmi namaa kun akkuma yaade ta'a ka jedhu kana guddaan kanaa galeessa. Waan amma namni warri life coach kun law of attraction kunniin dhuguma lafarra jira jechuudha. Yaadni sammuun namni waan yaade ta'a. Namni wanni ati yaaddu waan si harkisaa akka jedhamu.
isa kana garuu bifa amma warri koochi yookaan jedhu saniin yaadu'an. Anniyya ana inda dhanni abdii bi hadiisni jedhu kun amma ta'alluquk ati laal salaata keessatti maal jenna iyyaaka na'bud wa iyyaaka nasta'iin jennaan rabbiin wa 'ala Allah fatawakkalu kuntum mu'minin burqaan isaa eessaayi iimaanarraa burqaan isaa iimaanarraa in kunta tu'min ati yoo nama amanu taate jechuun maal shakkii kan qabne jechuudha. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا جل رب ورّا يشكي نيجلا أمانني وأنا أمانا سانكتي تقوم سيما مين كم يشكي أتأمى ربي هنجرة جد شكي ويس جرا ندم إمجرا بدا مو إمجني جد إيه كوفين غافن وأنا شكيت وجر أتي مؤمنة دوتاتي ربي هنجرة جد جايورا جد هنجرة كو فاميتي ربين دلقا كأولكاس كجبوس ككن كأوجد كبلدس كإبليس إيسا يجوا يو أمانت أما full confidence تعالى كانوا full confidence تعالى إسرت تجكن تامر وهنده إسرت تجكن كنا إنه سمال سينجد وأيدهم بروح منه جرامي رب سجبه سبون إيمان كباجون سجبه سا كافا كنا جباتو أتي إيمان سنتوني يا كنا يجوا بكاتي أفكيت كنا بكاتي أفكيت كنا تو murteessaadha addunyaa keessatti bakki ati itti ufkeettu laal ani gabricha rabbiiti jettee bakki ati ofiif kennitu anin uumame rabbiin na uume jettee bakki ati ofiif kennitu ana rabbi bilaasha nan uumne jettee bakki ati ofiif kennitu ana rabbi waan irraa eega gahee wahii bahuu qaba jettee bakki ati ofiif kennitu akka ati ofitti amantu baay'ee murteessaadha. Ani rabbi kanaaf as naqaa. Kanaaf amaanaa akkanaati. Bari imaana jechuun kanaa bari. Responsibility jechuudha. Responsibility dha. Wayita waa hojjettu rabbi na arga rabbi na dhagaya. Si galee? Kun confidence ati bakka ati itti ofiif kennitutu murteessaadha wanni an jedhuuf kan. Namni hundi bakka uf kaa'e. Naaniin waan itti kennamisan godhuu danda'a gaafsan. Amaanaa sanillee amaanallee haa ta'u itti gaafatamummaa illee haa ta'u bakka itti waan amanisan sanuma ta'a jechuudha. Kana ta'a. Namni kana immoo hin amanin namni imaana kana hin qabaatin maal ta'a? Nama baraaxaa tokko ta'a. Shakka ka yeroo hunda shakkiin jiraatu. Humna isaaf kennamee achi baasuu hin danda'u. Gahee isarraa eegamu bahuu hin danda'u. Taa'eet kun nama criticize godhu nama yeroo hunda taa'eetuma rabbuma kanayyuu silamaa akkana na goote jedhu rabbumaan ana silamaa akkana na goote nama mara keessaa naan biftee kan na goote ima jedhaanii wala isaanii jecha hin amanu waan isaa kenname hin amanu rabbiin subhaanahu wa ta'ala وفي أنفسكم أفلا تبصرون ما أفلال فما يرلالتو وصوركم فأحسن صوركم أكدت أن فوتوسي كاسي أكدت أن سيبريج سي أومي إن أرجتو يا المنامة ما غرك بربك الكريم ما هل تربي الراس دلجي ما هل تاد أكمل ربي سيجد رب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ستهم رب وانسي كان أرجمير أتي فلان مال تاتي ما كانت تي ونيت أكم تاتي سنجرا جرابر أكم تاتي عقلي كبدا سل عقلي كبدا سنجرا رابر رب motivation guddaan kana jechuudha. Maal eegaa yoo kan ta'e maal motivate maal jechuun motivation jechuun maal barra charge wayii na godhi jedhee motivation no Oma qabdu kanatti oolii itti fayyadamu. Kaka'umsa na godhee jedhama maal garamsi haa kakaasuu barbaadde. Kaka'umsi of si beeksisuudha. Of si beeksisuun sun maal anta ati nama uumamaa kasi uume rabbiin guddaa rabbiin wayiif si uume garamsi haa kaasuu barbaadde. Gara rabbiitti si haa kaasu wanni gara rabbiitti si hin kaafne
wanni rabbiin si waliin barsiifne wanni rabbitti sin dhiyeessine sin kaafne sun si ajjeese malee yoo rabbitti si kaleessuu hin danda'in sin kakaafne mootiveet na godheen gara kallattii mootiveet itti si godhu santu murteessaadha. Inkaana ani kaka'umsa kasi godhaatiin hin jiru yoo kottumee siin jedhee kaka'umsa sitti godhee haraama kana haa daleenyu siin jedhee kottuu haala mijeessina inni amma chaachaalleen siin jedhee hin ta'a. Motivation hin ta'u. Motivation hin ta'u. Kan ammaa shaytaan nuun godhaa bara. Dalagaa isaati. Shaytaan wazayyana lahum shaytaanu a'maalahum itti babbareechisa. Babbareechisee kakaasee itti kakaasee shahwaa itti kaasee fasaddahum an sabiil. Fasaddahum an sabiilillah. Karaa rabbii irraa jallisee haraamatti gatee qilee haraamaa keessa buusee motiveet goone jechuudha. Diinaan akka kennatti kanaaf motiveeshiniin akka islaamaatti motiveet godhuun jechuun nama gorsuu jechuun namatti kaka'umsa uumuu jechuun nama namummaa isaa beeksisu nama ta'uu isaa namni kun ammoo hojii gaarii qofa akka inni hojjechuudha qaba. Hojii nafsiyyaan tartuun hojii shayxaan babbareechiseetiin hojjetu hojii kasaaraa hojii diigumsaa keessatti akka hirmaatu goosisuun kun motiveeshinii faallaati. Kanaaf namni eenyummaa isaa qajeelatti eenyummaa isaa beekee gabra ta'uu isaa qajeelatti beekee rabbiin jalatti kufee rabbiin beekee jiraachuu yoo danda'u taate kana jechuudha. Kana ka'anii beeku. Har'a gaafiin kiyya gargariin ila akkanatti harkaa walitti laaqame wanti ani information fudhataa jiru haga natti guddate irraa jechuudha. Galatuma ulfaadha. As keessatti mata dureen keenya har'aa mata duree hoggansi maa inni dhiibbaan inni uumuu danda'u faayidaan inni uumuu danda'u gaheen hoggansaa maalii ka'ee bal'inaan kaasanii yaadni turre hanga dandeenye irraa osoo kan kutaa biraa keessatti haasa'uu dandeenya. Inshaallah mee hoggansi gabroomsuudha moo bilisa baasuudha? Hoggansummaan awwaaluma maa inni yaada jedhu kan mee wantoonni nama gabroomsuu danda'a waan akkamii fa'a? Hoggansa jechuun dura bu'aa, dura taa'aa, mataa, dura deemaa, ra'iisa, mataa waan baay'een jechuu dandeenya. Inni garuu konseptiin isaa guddaan wanni hoggansa jedhamu qaama fakkeenya namaa ta'u qaama dhiibbaa namarratti gaggeessu qaama humna namarratti qabu jechaadha. Kun kallattii adda addaati. Ati amma nama tokko yoo sodaatte nama sodaattu wayii namni sun carraasii hoogganuu qaba. Nama immoo nama kabajaa guddaa kennituuf kabajaa guddaa kennitu wayirraa kabajaa akkanaan hin kabajju wayirraa sodaattaa akkanaanii miti ka sodaataatiin hin jiru. Nama jalaa dhageettu tokko jalaa dhageettu waan inni jedhu jalaa dhageettu inni kun carraa hooggansa sirratti qabaataa jira jechuudha. Waa lamaan kanaa jechuudha. Waa hedduun dhufuu danda'a. Waliigalatti dhiibbaa uumuu jecha nama sirratti dhiibbaa uumu. Sossobbiillee haa ta'u sodaachisuullee haa ta'u kabajaallee haa ta'u. Inni siistama approachii garagaraa fayyadamu garuu namni dhiibbaa the power to influence nama influence godhuu danda'uudha hooggansa. Sirratti waa jiruu kana jechuudha. Hooggansa jechuun kan whatever it is influence godhuu dandeenyaan hooggansa kan qabaatu. Kanaaf ilmi namaa gaafa akkana jennu mee hooggansa saayinsii guutuu sanniin keessaa achi deemu iyyuu hin barbaachisu. Hooggansa ammoo biraattis achi deemuu hin barbaachisu. Dura self leadership ka jennu jira. Ofuma hoogganuu. Of hoogganuu irraa jalqaba. Hooggansi asii jalqaba. Kanaaf ati wanti dhiibbaa sirratti geessu maal inni ka jedhu irraa jalqaba. Simarratti wanti dhiibbaa geessu maa inni. Yeroo garii namni ani of dhabe siin jedha. Of dadhabe siin jedha. Ufumaa himayyuu ufuma hima. Of himayee an of dadhabee jiraa. Ani tiyyatan hin beeku. Tiyyatan hin beeku an akka ta'uyyuu hin beeku. An barana sodaadhee siin jedha.
An ufuu sodaadhe siin jedha. Ufumaa sodaadhe dheegeriin. Uf sodaadhe siin jedha. Jecha beekamaadha. Kan jechuun hangam nafsee isaa haqaa qaba inni. Hangam takka nafsee isaa kana liid godhu. Maaliif ati hin deemaa hartaa mi'a luka kana ol fuutee ka deemtu garam deemaa jirti? Fuulduratti. Garanas deemuu dandeettaa bara. Garanas deemuu dandeetta. Maaliif garana gorte garana dhiifte? Hin filadhe. Filatte. Of ajajje. Akkasiimi of ajajjee deemaa ni jirti. Kanaaf selective. Ati ilmi namaa kun duruma wayituma uumamu carraa qaba. Carraa sii kenname. Akka of hoogganuu dandeettutti jechaadha. Garama of hooggantaa. Akka garana illee deemuu dandeettaa? Garana illee deemuu dandeettaa. Fuuldura illee deemuu dandeettaa. Dursi maalinni? Beekuudha. Hooggansa jechuun dursi beekuudha. Maal? Waan hooggantu. Wanta hooggantu san beekuudha. Ajaja dabarsu san ofirratti yoo ta'u. Beekuudha. Knowing hin beeyta. Then doing hojjechuudha. Then showing egasii mul'isuudha. Hooggansa kana. Kanaaf ati akka dhuunfaatti waan ta'uu qabdu beeyte waan san hojjatte waan san immoo nama mul'ifte inni ka akkasiiti siin jedhan ergasi. Achirraa dhufaa jechuudha. Amma yoo hayyuu jedhanii illee awwalan beekee ergasiin dubbatee ergasii hin dhagahame jechuudha. Ragaa baaniif. Karaa kanaan dhufa. So hangi ati of hooggantu murteessaadha. Akki ati itti of hooggantee ofiin deemtu baay'ee murteessaadha. Irra baay'een namni asitti feel ka godhu. Jechareef jennu san jecha of dadhaba. Mee akka maaliif of dadhaban? Maaltu nama jira? Wanni of dadhabuu fi waan dhiibbaa itti geessitu baay'eedha. Waan influence isa godhu. Yoo asirraa kaate nafsiyyama isaa tanatu isa kana dhiibbaa irra geessa. Nafsiyyaan isaa. Inna nafsa ammaaratun bissuu. Nafse matanatu hamtutti isa ajaja. Ajajjuudha jechuudha. Hamtutti isa ajaji. Kana godhi. Kanallee nyaadhu itti kanallee. Nafseen na feete siin jedhamu. Nafseen na feete akkana barbaade siin jedha. Akkana barbaade aboo waan akkanaa na feesisaara. Akkana jaaladhaa. Ani waan akkanaa hin jaaladhu. Siin jedha. Abboo hin dadhabee fedhii siirratti. Nafse isaati bara. Kunammaa nafsiyya. Maa tuwaswisu bihi nafsu waan nafseen itti haasoftu baay'eedha. Wamaa itti haasofti. Amma nama deemu kan akkanuma deemaa jira see taate itti haasayaa jirti. Calleessi hin jiru jechuudha. Calleessi hin jiru. Calliseetuma deema jedha namtichi. Callisee deemaa hin jiru. Itti haasayaa jirti. Waa jedhaanii jirti. Abboo taa'i deemi kenni baasi kottumee achi dhaqi akkana ta'e jedhaan hin jirtu. Influensi isa gooti jechuudha. Influensi isa gooti. Garri isiin itti gootu sun ammoo karaa jira jecha. Yookaan imma ilal khayri wa imma ilal shar. Gara tokkoon dabartii. Tokko nafsee isaati. Nafsee isaa kana challenge isa godha. Kanatu hooggansa akka inni of dandahee waan silaa gaarii tokkoon dalagu. Har'a productivity namaa irratti hojii namaa irratti hariiroo namaa irratti waa hunda irratti inni tokko kan dhiibbaa namarra gaggeessaa jiru nafsee isaati jechuudha. Nafsee isaa qabuu dadhabuu yeroo hedduu externalize godhuu ofitti hin qabu. Amma namni yoo ati waa gaafatte sababaa baay'isa. Kana dadhabneedha waan biraa wayii. Sababaa baay'isa. Maan salaannee yoo ta'etteen sababa waan seera biraa sitti hima. Ofiin himu. Akkana nafsee waan biraa sitti waan alaa hima. Ala hima. Ofii isan ilaallatu. Akka waan isan laallanne responsibilii hin ta'u. Responsibility ofitti hin fudhatu. Itti gaafatamummaa kana fudhatee hin deemu. Dhiibbaa nafseen isarratti geessite sana hima jechuudha. Dhiibbaa nafseen irra geessite amma namaan hin salaanne kun duruu itti sababa himu jechuudha. Nama gargar irraa itti dhageenyu ijoollummaa keessattuu surratti xahaara hin qabneedha. Akka waan isiin ofii badde. Xahaara hin qabu. Xahaara hin qabu faayida. Uffata xahaara hin qabneedha. Ofitti fudhatu. Ofitti fudhatu. Yoo barfatee na tursiisan jedha. Hin ture hin jedhu bara. Ofii ture hin jedhu. Nama na tursiisee jedha. Qorra ofii jedha. Waan biraatitti achi hirkisa. Daftee maan dhufii yoo jedha kara cufame siin jedha.
waan ufii godhuu qabu sitti himu. Waan dursee ufii godhuu qabu sitti himu. Hin himu. Alatti waan nama daawwitu jira jedhee. Inumayyuu namni gariin durseetuma sababa soqataa jiru. Taa'eetuma. Waan sababa ta'uu danda'u. Waan sababa ta'uuf wayii soqata. Kanaaf nafsiyyaan dhiibbaa guddaa namatti geessiti. Kanaaf namtichi akka barbaade socho'u wanni isa dhoogu hidhaadha jechuudha. Kun amma waan isa hidhu. Waan kan inni jira jechuudha. Kuni jira. Shayxaanni jira. Shayxaanni immoo jira. Maaliif inna shayxaana lakum aduwwun mubiin. Shayxaanni aduwwiidha. Aduwwii ifa bayaa beekama. Aduwwiin ilma namaa shayxaan. Fattakhiduhu aduwwaa jedhe Rabbi. Isinillee aduwwii godhadhaa beekaa akkasitti. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. غرغاريت سيوام كا شيطان يوميو غرغاريت سيوام كايون إسا كرور إسا سجلسو هاga ati kararraa ceetee jahannam seentutti sindiisu. Shayxaanni kun successin isaa yeroo kamuu sirratti hojjeta. Investmentiin isaa sirratti. Yeroo kamuu sirratti hojjeta. Akka ati khayriin hojjanne, akka ati bakka khayriitti hin argamne, akka ati nama gaarii hin taane inni sitti babbareechisee hamtuu akka ati dalaydu wayitaati hamtuu hojjatte harka sii dhayuudha. Hin argitu ati namni amma success isaa itti uwwisan waan ta'eef. Namni amma bar hamtuu dalageet maalii jedheet like share godhaa like godhaaf jala taa'eetiin hin shawwadaa bar. Osoo hamtuu ta'uu beeku like godha. Tufuzoo baay'ifata deeggaraa baay'isifata jechuudha. Kanaaf shayxaanni hin jira. Yoo gara naati as garagaltu immoo hiriyyaan badaan jira. Asii hiriyyaan badaan immoo itti haasaya. Akkana goonaa gootu achi dhayinaa waan akkanaa goonaa na gargaarii waa yaadee meekootu sitti mul'isaa siin jedha. Meekootu yoo walallaa. Homa qabatee dhufte. Irra baay'ee hiriyyatu balleessa nama. Kanaaf akka ati self leadership san irratti jabaattee of hooggantee nama gaarii akka ati of hin goone hiriyyaan si bira jira. Hiriyyaan si waanya akka ati nama gaarii taatu miti. Akka ati gara isaa dhuftu barbaada. Gara isaa dhuftu. Akka ati isa caaltullee hin barbaadu. Walumaa waan taane taana siin jedha. Asumatti waliin waan taane taana akka ati isa bira tartu hin barbaadu. So akka si eega. Irra baay'een bara wal eega. Akka ati hin guddanne si eega. Akka ati amallaxan koo siin jedha nu jalaa taree jira inni illee moo inni yuunivarsiitii nu biraa seene bakka jedha ka barataallee. Qabee deebisuu barbaada. Gara ofiitti as deebisuu barbaada. Levelii tokkorraa akka jiraatan barbaada. Levelii kanarraa dursitee bireek gootee bira dabartee akka ati deemtu siin hayyamu. Caalamuu san hin barbaadu. Caalamuu hin barbaadu. Kanaaf hiriyyaan badaan jira. Kanaaf si harkisa jechuudha saaxibu jedhanii. Harkisa magneetiidha. Magneetii. Magneetiidha. Nama hamtuu dalage. Nama dogongore. Kamuu maa dogongortee di gaafa hiriyaa siin jedhu. Hiriyaan nama balleessaa na'ee akkasuma. Nama gaarii ture barsiin jedhu. Cama sana ofirraa dadhabee isan na balleessee. Ima beeka hoytuma kanaa jechuudha. Hin beeka. Akka inni isa balleessaa eega bade beeka. Wala dursa yeroo tokko tokko. Enjoyment se'a. Yeroo tokko tokko maaltu balleessaa ijoollee akka inni self lead godheetiin nama jabaan taane wanni isa godhu akkam jedhee didaan jedha. Saalfii. Hin saalfata. Hiriyaa isaa kana saalfatee mi'aan akkam godhee ishii natti aaraa akkam godha jedha. Isa bohaarsuuf jecha badaa bara. Pirinsipii isaarra bu'a. Maaliifi waliin guddannee. Sila maal jedhee didaanii. Sila maal jedhee amma didaanii. Si galee yoo shamarran taate immoo ishee an akkam gwaaddanyaatiyyaa. Akkam jedheetiin addaan bayaanii. Yoo amma isii ka dideetiin hin jedhu taate akkam ta'a. In cinqamti. Cinqaa kanaan. Wanni kun ammoo waahmi malee haqiiqaa miti. Haqiiqaa homaa yoo hin jiran. Homaan jiran. Irra baay'ee kana sababatti. Hiriyaa akkana na balleessee akkana na godhee. Akkuma natti hin aarre jedhee tiniin. Isimaaf jecha dalagee. Kanaaf leadershippiin baay'ee murteessaadha. Namni ofirraa ka'ee jechuudha. Wantoonni amma fakkeenyaaf naannoo fa'aa haalli naannoo haalli bakki itti guddatan baay'ee murteessaadha.
sadarkaan ikonomii, sadarkaan faayinaansii kunniin haalli jiruu namni jiraatu. Inni baay'ee murteessaadha. Akka maal faana nama godhu danda'u? Fakkeenya amma yoo naannoo yoo ilaalte environmental factor dhiibbaa guddaa qaba. Iddoon ati ooltu. Qilleensi ati keessa ooltu. Namni ati waliin ooltu. Haasofni ati dhagahaa guddattu. Sagantoonni ati irratti hirmaataa ooltu. Fakkeenyaaf sagantaa bakka sirbaa dheetee akkana hima godhatta. Hima sirbitti xiqqollee ta'u. Akkana godhachuun salphaadhaa yoo mi'aachi ol utaalta. Akka utaaltee hin beeytu. Maaliif hin dhayite? Achi dhayite. Erga dhayite yoo akkana laaltu namni martuu yaa'e kasi bira jiru martu akkana godhata. Ati osoo saalfattee illee taa'uu sanitti uf saalfatta malee achi boottuuf hin saalfattu. Martuu baay'ee akkam gootu? Kan saalfattu inuma taa'uu sani. Bakkumaati dhayiteetu bakka taa'anii miti awwaluma. Waan san dhiiftee naan saalfatta. So maal jettare hardhaafomaan taatu jetta. Duuti hambaa waliin hirribeedhanii. Environmentiin baay'ee dhiibbaa guddaa tokko si geessa. Kanaaf ati selektiif taatee kabaja ofitti ka gootu dursuma. Namni maskiida seenee osoo jamaa salaataa jiru achi taa'uun hin danda'u. Hin danda'u. Bakka ati dhuftee. Yoo mana uduu yoo hin qabaatiin ima fakkeessa malee nama. Yoo ati akkana laaltu. Allahu akbar jedhaa jira. Sujuuda bu'aa jira. Martuu salaataa jira. Kun rabbiin kadhataa jira. Garii ammoo yaa rabbi jedhu argaa jirta. Akkanatti itti ati hin taphattaa? Hin ta'utti. Siin dhufu. Of yaadatta. Badii kee yaadatta. Dogongora kee hanqina kee dura deemaa jabaachuu qaba. Anillee yoo ati ilaaltu namni quraana qara. Anillee qara'uu qabaa jedha. Yoo hin qara'in ammoo ofittis seenufta. Laala akkatti namni quraana qara'u kaan hin qara'in. Osoo dur qara'ee jiraadhe anillee silaa akkanan ta'u nama qajeelatti ibaadaa godhu ati hin teetta. Niyyama sana immoo rabbiin si herreega. Sii taa'u abbaa qabeenyaa wayyammoo dhufee qabeenya guddaa qabaan ati isa beeyta. Inni ammoo taa'eetiniin askaara jedhaa jira. Taa'eetiniin rabbiin. Sila kawaa qabullee. Sila kawaa qabu iyyuu akkanatti sujuuda godhaa. Sitti dhagaa. Ati hin beeytu. Profeesar wayiin. Ati achitti qabeeytuun profeesara jedhanii beeytu. Inni ammoo sujuuda godhaa jira. Laa ilaaha illallah. Sila beekaasanii miti kan inni yoo akkana godhatu ani immoo jettu. Yeroo gargarii ammoo fakkeenya gargarii nama duriyyee fa'a. Nama duriyyee dheettee yaaddu fa'aatu isaa salaata tolchisa. Agarta. Sila. Ka booyuu argita. Rabbitti boohee yaa rabbi jedhuun argita. Nama yookaan atu tuffatu. Gara rabbiitiin. Kan environmentiin baay'ee murteessaa. Iddoo naannoo araadni adda addaa jiru. Jiru kana suusiin adda addaa jiru. Yoo dhayite. Dhayitee teettee ilaaltaa? Dhimma lallaaltaa awwaala. Awwaala dhimma lallaaltaa. Garuu of tuffatta kaa. Namni hojiitti jira. Namni hojiitti jiraate jalluutee teetta. Waliin waan taane taanaa. Siigaleemi. Iddoo yoo dhayite awwaluma iddoo ati wanti barreeffu imaana jennuuf isa sanii. Ati bakka itti amante bakka siin malu. Ati eenyunni dura. Eenyu ati dura. Eessatu siin mala. Eessa dhaquutu siin mala. Eenyu wajjin ooluutu siin mala. Karaa rikkee keetu jechuudha. Keeti. Murtiin barkeeti. Ati iddoo siin malu. Ka dhaquu si. Iddoo siin hin malle ka irraa of qabu qabu si. Namni irraa si deebisuu qabu. Situ irraa of deebisuu qabaaba. Yoo itti hin deebisin eenyu si deebisa? Eenyu si deebisa. Eenyu si haa deebisuu eedaati. Haqiiqa wallaahi. Amma yoo beelofte eenyu nyaadhu siinaa jedhu eedaati. Ka beela simatu beeka. Beela'uu keessatu beeka. Akka si barbaachisuutu beeka. Haga garaan si beela simatu beeka. Situ beekaami. Namni biraa sin dhaga'u hin dhaga'u waan sana. Afaaniin timta malee. Yoo xiqqaatte bar deemte mallattoo kennita. Wanni nyaatan jira jettaa bar. Wanni nyaatan jira. Jettee. Akkanuma namni. Akkanaan beeku. So bakka siin malu waan siin malu dursitee kaayachuu qabdu. Kanaaf yoo ati callifteetuma deemtee environmentii yoo hiseente bakka hojiitti wanna jette irra baay'ee amma dargaggeessa maal jedha. Anaa asii bahutti bakka naman ta'u siin jedhe. Naannoo. Bakka ani anguma asii maa bahutti biyyuma tanaa. Asii bahu malee nama siin ta'u bakka ani naannoon na balleesse siin jedhe. Kunillee biyya amma. Saayinsiin beeku malee haqiiqaan kanuma jechuudha. Afaan saayinsiitiin naasoo inni garuu dhugaan ifuma jirti jechuudha. Kanuma. Environment
dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf bakka oolmaa ijoollee naannoo ijoolleen ooluu qabdu sirreessuun wanni barbaachisu tokko isa kana. Eenyutu seef nama godhuu danda'a? Laal. Namni akkanatti namni amma waan isa balleessu faakteriidhaan isaa baay'eedha. Dhiibbaan isaa keessaa kun baay'ee jijjiira asiin sheexaan asiin naannoon asiin wanni garagaraa hundi jira. Eenyutu seef nama godha? Eenyutu nama oolchaa badii tana? Inni haqiiqaan guddaan rabbii kennatu nama tiksa. Kanaaf Allah subhanahu wa ta'ala rabbiin natti maganfadhaadha. Naan maganfadha. Natti gargaarsifadha. Wanni rabbii jedhuuf kana. Wanni iimaana duraa jenneef illee isa kana. Yaa rabbi natiisi si barbaachisa. Fasta'iid billah fasta'iin billah. Hundi isaa rabbitti gargaarsifadhu. Rabbii maganfadhu. Sallallahu alaihi wasallam. Iimaanuma sanii. Du'aayii ganama godhatanii bahanirraa tokko maa'e. Allahumma inni a'uudhu bika min an adil. Waan udal. أو أضل نعم. لا جلتشو جلفمو جلسو أنا رانتيسي نما جلسا نما تدبي نما جلسا كناف أكو ما كنا ما أجيل جبار باجسا إني قدام مالي رسول الله عليه وسلم ربي مال جلان وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أتكراك أجيل تنمك أجيل شتاجر ربي كنا سبحانه وتعالى هذا علمنا ما كان ربين يدعو علمنا ما كان وما جرى غير خير تسوى ما جرى إلى دار السلام توا ما جرى هذا اللي أمو أكأتي وف بليستين إن جنة ها وفي قدر سنجا أما دار السلام يجون هنا بيئة ارتفاعية كاسنو كون غندي إدوسو سفر سوسي يمكن أمو غندي كونسرتي غندي بالا غندي ركو كوني يو غندي بديسي دار السلام مسجد ما تعيش الدنيا مرتو هيك في الدنيا جنة بر جنة في الدنيا جنة أسمتي المسجد أسمتي بروس أسمتي وانتوني خيري كوني دار السلام أسمتي بر سلام جتشونكم مال سيد نجاح جتشومي أكاسي بر نجاح نجيني كيسة ترسا كيسة دفع نجينا كيسة الله سبحانه وتعالى ربي يوأتي إيمانك أبادي ها yoo ati keessi kee imaana qabaatte amni sii kenna nagaa sii kenna laal alladhiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidhulmin ulaa'ika lahumul amnu wahum muhtaduuna jedha rabbi laal keessa kanatti nagaa akkasii kennu imaana makaan qabni sani imaana qulqulluu san ka amma tashwiisha uf gootee ati mee ufiin jettu Gaafi maa ofii baay'istu. Wayita kaan achi asiin haraama seenta, asiin kaan seenta, achillee hin dhayita, asillee hin dhayita. Akkana uf goggooteetiin hin jettu kana makaadha kun imaana makaadha. Uf dhamaas jechuudha. Imaanni keessi harkaa makamee jira. Imaana qulqulluu gaafa argatte immoo nagaa keessaa sii kenna Rabbiin. Bakki nagaa itti argatan eessa? Masjiida. Wanti nagaa ittiin argatan maal? Namni Rabbi zakkaru amma maal argata? Bohaartii argata Rabbi waliin. Namni hojii Rabbii xiinxalu amma maal argata? Nagaa argata bara. Nagaa argate. Namni haasaa gaarii namatti haasa'u. Namni iddoo gaarii dhaqu. Nagaa argata. Nagaa qajeelatti. Mee ilaali ati namuma iddoo suusii dhaqee nagaa argatu. Natti namuma nama ajjeesee nagaa argatu. Nama qabeenya namaa saamee nagaa argatu. Nama miidhee nagaa argatu. Nama arrabsee nagaa argatu. Nama qabeenya saamee miti nama qabeenya kenneen nagaa argata. Eegaa. Namni sadaqatee. Namni sadaqatu amma. Nagaa argata. Faallaa kan jechuudha. Namni nama barsiisu. Namni nama gorsu. Namni immoo hojjetatu. Nagaa argata laa. Nagaa argata. Faallaa kana. Namni hatu hin argatu. Hin argatu. Inni ari'ama. Hin ari'ama. Hin naanneffama. Innuu cinqamaadha. Innuu cinqamaadha. Innuu cinqamaadha. Cinqamaadha. Nama zinaa hojjetu. Raa hin qabu. Keessi isaa shakkaadha. Keessi isaa dhama'aadha. Gubbaa kanaa wayita kokkolfu dhugaa sitti hin fakkaatin nagaa argate sitti hin fakkaatin garuu badiin inni hojjete hojiin inni hojjete guutuun isaa sammuu isaa keessa deema. Sammuu isaa keessa. Osoo akka itti bahee. Wayina arganii wayina namni na argee jedha. Cinqamaa oolaa bara. Wayina namni na argee. Wayina dhagahanii iccitiin kiyya wayi bahee. Argitee laa. So nagaa argachuudhaaf iddoo nagaa dhaquu qabda. Iddoo raahaa itti argatta. Daarussalaam. Daarussalaam san dhaquu qabda. Nama nagaa bira dhaquu qabda. Hiriyaa nagaa bira dhaquu qabda. Gorsaa nagaa argachuu qabda.
بفكنا جرون نما نجاح رجعتني من ديمتي كنا ربين جرى نجاح كانت نوام أك جرى نجاح كنا رف كندا نجاح كنا رف نوام كندا نجاح يفتجاه كندا براد يمتى تنين جد ما نركض أفركان قبضو وفي التندبيدو بو أمبوست ilmi namaa rakkataadha jechuudha. Naannawa naannoon baay'ee murteessaa. Naannoon baay'ee dhiibbaa guddaa namarratti gaggeessa. Kanarratti immoo namni gargariin hooggansuma keessattuu haa ta'u hoogganama irratti haa ta'u namni gariin hin milkaa'a. Gargariin xaareeyyuu milkaa'u. Kunuumaa inni sababni isaa faakteriin isaa maali? Kuni milkaa'inaa fi kufaatiin imaana reef jennu san irratti. Formula takkaan si haa Allah subhanahu wa ta'ala rabbiin kallaa jedha rabbi. Inna kitaaba al-abraari lafii cilliyin. Inna kitaaba al-fujjaari lafii jahiim. Farq. Garaagarummaa argite? Warri gaggaariin oli. Darkaan isaanii oli. Teessumaanillee achi teessisanii nama gaggaarii garana teessisaa jedhanii akkana ol dabarsaa. VIP nama gaggaarii akkana godhaa jedha. Ol dabarsaa isaan ol dabarsaa. Inna kitaaba al-fujjaari lafii jahiim jedhee rabbi awwalayyuu gadi. Sadarkaan isaa gadi jechaadha bara. Wanni sadarkaa namaa ol kaasu wanti sadarkaa namaa gadi buusu. أعلى مراتب الجنة فردوس. منافقني؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل. الأسفل. نعم. جل بر. يبدأت كذا جل. جنتك كذا أولي. نوم ما قروا له شو. قرأ ما لساني. ربنا سبحانه وتعالى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين يا رب. لا علم أنا ما كنا. ويتم أمو كبجات تقول يوم كرمنا بني آدم. كبجات تقول. دير شمر. كبجت تقول كبجان كي نمال وما فطرة وهرب الرت نقوم يسني يوجر عنه كبجان أقرب الرت نقوم يسن فطرة جرابر لقار رت نقوم رب خيري دلق الرت نقوم رب وان غاري وان سري وان لقار كبني كجران الرت نقوم يونو كان قد يديف نيو أسفل سافلين إنه ده بسرب فطرة الله التي فطر يو فطرة قد يديف فطرة جيرو يوجل كبد أما كم قد أتاجر المم فطرة جيرا جرابر أكمل جير دير جير وكم جير أتاجر شمر جير وكم جير أتاجر فعلا فطرة شمر وقرن في بيوتكن يا رب كانوا جالسين يقولوا يعانوا لنا هيري ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى هيرا فطرة كان كبر بعد مكان ويتا فطرة كان قد يفتو ما دير أك شمرات أو بربادا جر شمر أك ديرات أو بربادا جر فطرة قد يسوي جا بك إسامل إيسه sadarkaa isaa gadhiisaa jedha. Fixraa kana jijjiiruun ilma namaa nagaa hankennuuf nagaa isa dhoggata. So namni ol bahuu barbaade yoo guddachuu barbaade jijjiiramuu barbaade sadarkaan isaa ol haa ka'uu namni barbaade falyakun ala hadari karatti deebi'uu qaba. Of eeggannoo godhe sadarkaa isaa kabaja isaa ofirraa buusuu hin qabu. Ati kan kabajamtuun khayrii dalagdee kabajamta. Yoo kabajaa barbaadde dhugaa dubbatteet kabajamta. Yoo kabajaa barbaadde rabbi sodaatteet kabajamta. Bakka rabbi sodaateetti kabajaa kam guddina akkamii barbaaddeet? Osoo rabbiin hin sodaatin akka rabbi ta'isiin jedhe osoo hin ta'in kabajaa akkamii barbaadde? Guddina akkamii barbaaddeet? Eessaan guddatta? Bar xinxanaadha. Of jalaa nyaataa jirtaa bar. Maa hin fakkeessita? Hin sobdaani rabbiin. Keef asiin akka nama rabbitti amanee godhata asiin immoo waan barbaadde dalagaa akkamitta yoo amante udkhuluu fi silmi kaafa yoo namatti amante malee ka rabbi waa dhoysuu dandeetta awwaluma imaanni kee yoo kana amante malee wanti bara akka namatti mul'iftu kanatti miti shawii namatti waan mul'isa hartu kana miti fallahu subhanahu wa ta'ala rabbiin inna allaha kaana alaykum raqiba rabbiin barsi to'ataa jira si argaa jira wayitaati uffattu si argaa jira wayitaati nyaattu si argaa jira wayitaati deemtu si argaa jira bakka ati seentu si argaa jira waan ati haasoftu dhagayaa jira maa ofitti abatta. Amma namni kaameraan security sun naannoo kan jiraate san jechuun kan rabbi kanaan qixxaaf son ta'an
نمني يكن نجته يكن يكن نجته إيه مراقبة كاميرا كاميرا مراقبات أسجراء أسجرا جد إيه إيجا كاميرا كيسير طيب قالوا ربي نمو إني دقتي هنگن كنما كنا إرقان إتقول فاتو تأجو إيه هنگن نيمان را إيه مالي الله سبحانه وتعالى ربي المنامات وادي سينجر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ها يو ربي وعدي سيني يو خيري دليده لا يستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ها ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ربي وهداسي زيني أتلال يو رقمان وندي أتي برباد ملكاينة دي فكيف تعمل بقى وندي أتي برباد رقمان ملكاينة كيس جرتي لا يستخلفنكم في الأرض هيك ولا يبدل ومرايو مرا ربي وهداسي زيني ديني ليسي كنه هو مرا سي كنا رب أمني سي كنه وأنا تهرب برباد أنا بروح نانغلين بيتا سيلنا ما كم مال برباد itu naga lu dite mana nunne ti برباد sila yo kabaja برباد rabbi si kabaja si god ayade ma did yo kabinna taat rabbin غنى غنى النفسي kabinna si kenna jedi beekumsa si kenna jedi mootumma si kenna jedi معلومة سوق أنا مكراي سربوا كان يجتني جنة يوسي كنا يا رب سبحان الله إلا لا وان أتي برباد وان أتي برباد وان أتي نكاد أوفرين متكو يمكن نجوا وان أتي نبرباد مراسي كل أيدي أنا مال بربادوف كرا كبجاء ديفتة كرا براديم ده كان أنقل كرا براوي تديمتو أسفل سافلي لا كبجاء كافو في الرابوفتة حتى أنا ما ميكاتو كبجاء في الرابوسة زنا ربي تنكلاين سينجد سينده أسفل سافلين الديمت إن كجيبين وصور ربي سينجد كجيبا فلته نما دارات هاته نما كجيبا ديجرا كجيبا هاته فوقته أسفل سافلين الديمت براديم لكن كابين حلالا مليو أكبران قدين وصور ربي سينجد هاته دالا سينته ولت دوبده سامته كان غوته أسفل سافلين الديمت وهما وفير كده osoo rabbi haqa adilii dalagaa siin jedhu carraa argattee silaa mootummaa taate carraa argattee silaa bulchiinsa hooggansa keessa seenteetiin tajaajila hawaasaa silaa kennitu keessatti nama kaan dabsitee kaan ol qabdee kaan gaqqabdee badii namarra dalaytee as falsaafileen ofirraa bal'aa deebite namni hamtuu dalagee ka maqaan isaa gaariin ka'u hin jiru hamtuu dalagee maqaan isaa gaariin hin ka'u kabajni irraa bu'a. Taappeellaatu jira bara kasii kennamu jaaha kabaja sii kenname san ofirraa buufte jecha. Kanaaf milkaa'inaa fi kufaatiin inni jalqabaa bakki inni jalqabu karaa rabbii irratti deebi'u. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Asiin achi gurgurtan taanaaniin fafakkeessitan taanaan achumaan kuttan jedhe rabu. Subhaanallah wallahi waan guddaa barumsa guddaa fudhannee jirra. I think kutaa itti keessatti mata duree keenya kana bal'inaa herreegnee hojjenna. Inshallah har'aaf jalqabbii gaarii naa ta'uu dhiyaata. Waan haasaa kana mataa hidhu isin biratti yoo fi ittiin goolabaati inshallah walitti deebi'u. Jazakallah khair. Allah subhanahu wa ta'ala رب يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ربي ونجلو نصدار دادا جدا وني هندي صدى ربي ردي إجارة صدى ربي أموان قدادا وهند كيست ربي صداته ورواجز ربي في درسك إنه ورواجز gaafa sodaa rabbii kana qabaannee waan hojjetaa jirru kana ammoo xiinxallinee laallee maal hojjetaa jirra wanni har'a hojjetaa jirru kun waan boruuf nu fayyadu waan seenaa kiyyaa tolu waan dhala kiyyaa tolu waan maqaa kiyyaa tolu waan boru ammoo gaafa an du'e na fayyadu jettee akka laaltu si godha rabbiin subhaanahu wa ta'ala laalaa jedha rabbi faltanzur nafs tokkoon nafsi haa laaltu yeroo ammaa kun yeroo miidiyaati. Yeroo ammaa kun yeroo teknooloojiiti. Yeroo ammaa kun yeroo wantoonni baay'een jijjiiramanii jiranii. Wantoonni jijjiiraman kun ammoo rabbi irraa nama fageessa. Wanti baay'een akka ati xiinxallitee
akhiraaf boruuf akka ati hojjenne si godha. Kanaaf xiinxaluu qabda jechuudha. Laaluu qabda jechuudha. Osoo hin hojjatin dura, osoo hin faarfamin dura, osoo olii gadi waa gaggeessuu dura maaliin wanta hin hojjetaa jiru. Waan boru na fayyadu jettee laaluun baay'ee barbaachisaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kana nuu dhaama. Hundaa inshaallah jireenya keenya keessatti nama Rabbiin sodaatee akka gaariitti karaa gaarii irra jiraatee har'allee jiruu gaarii jiraatee boruuf qophaa'u Rabbiin haa taasisu. Har'aaf kanumaan tanuma dhaamu bara. Hayyee ulfaadhaa galatooma wallahi waan baay'ee barumsa baay'ee bal'aa fudhannee jirra. Inshaallah marsaa itti keessatti duree adda addaa irratti waliin kan dhiyaannee waan gaarii waan faayidaalee buusuu danda'an isin biratti jijjiiran kanneen uummataan ga'uun dirqama ta'ee dhiyaata. Daawwattoonni kennallee waan isaan irraa baratan akkasumatti marsaa biraattiif akka isin yaada kennitan nu haa deebi'an yaada jedhu akka isin qabaattan isin irraa bakka bu'ee yaadeetiin yaada yoo qabaattan irra deebi'aatii yaada keessaniin nu gargaara isin jenna. Hayyee daawwattoota keenya akkuma isin jenna sagantaa biraatti wal deebi'uun keenya waan oolleef ammaaf asirra goolabaa jirra. Hanga ammaa waan nu daawwattaniif baay'ee ulfaadhaa galatooma. Sagantaalee keenya biroo immoo iyyaafadhaa daawwadhaa walitti deebinaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.